Ashama harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Waraanni Bilxiginnaa badii tokko malee ilmaan Oromoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun ajjeesuu itti fufee jiraachuun himame. Lammiileen Itoophiyaa rakkoo hawaasa dinagdeetiin biyyaa ba'an biyya baqaatti rakkoo hamtuuf saaxilamuu himan. Kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti waraanni Bilxiginnaa ilmaan Oromoo badii tokko malee mana hidhaatti guuraa jiraachuun dhaga'ame. Naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Taaboritti walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi faannoo gidduutti uumameen lubbuun namaa darbuun dhaga'ame. Mariin biyyoota sadan dhimma hidha haaromsaa irratti Kaayirootti geggeeffamaa ture bu'aa malee xumuramuu Masriin beeksifte. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Hamar Naayiroobii fi Finfinneetti akka imalan ibsame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjiin ana Maanu'eel Laggaati. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa ilmaan Oromoo badii tokko malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun ajjeesuu itti fufee jiraachuun himame. Lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti waraanni Bilxiginnaa namoota 3 ajjeesuun tokko ammoo madeessuun dhaga'ame. Ilmaan Oromoo hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii irratti badii tokko malee hirbaata rasaasa Bilxiginnaa ta'uun ajjeefamaa, madaa'aa fi hiraarfamaa jiru. Dhibdee siyaasaa biyyattii afaan qawweetiin hiikuuf kan tattaafachaa jiru mootummaan Bilxiginnaa lubbuu namoota nagaa hedduu akka baalaa harcaasaa jira. Haaluma kanaan jimaata darbe hagayya 25 bara 2023 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Kollii bakka addaa Oshii ganda Abbaa Qabbannee jedhamuun beekamutti dargaggeessa horii tiksaa ture maqaan isaa Eeliyaas Maangashaa jedhamu bakka inni horii tiksutti rasaasaan rukutuun ajjeesan. Dargaggoo Eeliyaas Maangashaa barataa kutaa 11ffaa irraa gara kutaa 12ffaatti darbee boqonnaa gannaatiin maatii isaa gargaaraa turedha. Aanichuma ganda Daawoo Toobbiitti kamisa darbe gaafa hagayya 24 bara 2023 namoota nagaa abbaa fi daa'ima waggaa 5 yoo ajjeesan nama biraa tokko madeessuun barameera. Maanguddoon guyyaa sanaa ajjeefame Yoonaas Toomaas yoo ta'u, daa'imni isaa tokkos walumaan rasaasaan rukutamuun lubbuun darbe. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Sooddoo Daaccii ganda Maaramii Siree keessatti gaafa hagayya 23 bara 2023 waraanni Bilxiginnaa dargaggoo maqaan isaa Fiixaa Biqilaa jedhamu waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jechuun sababa itti funaananii qabanii hidhuun erga daraa hamaa irratti raawwataniin booda roobii darbe gaafa hagayya 24 bara 2023 mana hidhaatii gadi baasuun haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii kan gatan yoo ta'u, maatiin akka reeffa hin kaafne dhorkachuun barameera. Godinuma kana aanaa Bachoo magaalaa Tullu Boolloo keessaa dargaggoo Caalaa Hurrumaa Baay'isaa jedhamu qabuun yakka tokko malee waajjira poolisii aanaa Bachootti hidhuun dararaa jiru. Aanota godina Shawaa Kibba Lixaa hedduu keessatti ajjeechaa, hidhaa fi dararaan waraana Bilxiginnaan hawaasa nagaa irratti raawwataa jiru akkaan hammaatee jiraachuu maddeen keenya kun himaniiru. Lammiileen Itoophiyaa rakkoo hawaasa dinagdeetiin biyyaa ba'an biyya baqaatti rakkoo hamtuuf saaxilamuu himan. Namoonni Itoophiyaa keessaa baqachuudhaan bornaa darba jedhanii biyyoota akka Saawud Arabiyaa, Jibuutii, Yemenii fi Liibiyaa keessatti argaman sarbamiinsi mirga namoomaa hamaan irra ga'aa jiraachuu himuun hidhaa fi reebicha ulfaataa keessummeessaa jiraachuu dubbatan. Lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaa mana hidhaa Xaariq Alkarii jedhamu keessatti dararamaa jiraachuu himaniiru. Mana hidhaa kana keessa hidhamtoonni 20,000 ol akka jiran odeessi achi nu qaqqabe ni addeessa. Lammiileen Itoophiyaa kunniin biyya irraa rakkoo garaa garaatiin dhiibamnee baanee ammas mana hidhaa Saawud Arabiyaatti darbatamnee dararamaa jirraa jedhaniiru. Akka baqattoonni Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudii keessa jiran himanitti kutaa tokko keessa hidhamtoota 300 haga 500tu jiraa jedhan. Yeroon kun yeroo ho'aati, nuti uffata hin qabnu, peestaala uffataa haga nama 500tti kutaa tokko keessatti hidhamnee miidhamaa jirraa jedhan. Kana malees hidhamtoonni kunneen nyaataa fi dhugaatii gahaa akka hin argannee fi haalli isaan keessa jiran haala hammaataa akka ta'e maddeen itti dhiyoon himaniiru. Sababuma kanaan namoonni 2 guyyaa kamisaa fi jimaataa mana hidhaa kana keessatti du'aniirus jedhan. Kana malees Saawud Arabiyaa mana hidhaa Shumsee Jiddaa keessattis lammiileen Itoophiyaa rakkoo keessa jiraachuu gabaasaa turre. Gama biraatiinis lammiileen Itoophiyaa biyya Yaman keessatti rakkoo garaa garaatiin dararamaa kan jiran yoo ta'u, rakkoo dallaalaa, hidhaa fi beelaanis rakkataa akka jiran himaniiru.
Akkasuma Liibiyaa keessatti rakkoo hamaaf saaxilamuu lammiileen baqannaan achi jiran dubbataniiru. Lammiileen kumootaan lakkaa'aman Liibiyaa mana hidhaa Kamaskoomsin jedhamu keessatti daraa hamaa keessa akka jiran tibbana gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhaabbanni baqattootaa addunyaa ibsa torbee darbee keessa mata duree rasaasa akka bokkaatti duratti roobsan jedhuun baaseen baqattoonni lammiilee Itoophiyaa ta'an hedduun poolisota Saawud Arabiyaatiin daangaa irratti jumlaan ajjeefamaa akka jiran ibsee ture. Kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti waraanni bilxiginnaa ilmaan Oromoo badii tokko malee mana hidhaatti guuraa jiraachuun dhaga'ame. Godina Arsii Bahaa Aanaa Zuwaayee Dugdaa gandoota aanichaa hedduu keessatti waraanni bilxiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoof odeessa kennitu jedhuun namoota nagaa hidhaa jiraachuun himame. Namoota nagaa mana hidhaatti dararamaa jiran keessaa muraasni Raahimaa Yaaddessaa daa'ima ganna lamaa waliin, Aadde Xayibaa, Maatii Jaallugaa, Ahmad Ijaaroo, Hajii Bariisoo, Sultaan Amaan, Mubaarak Jamaal, Waadoo Bakaree, Abdii Amaan, Qumbii Dhugaa, Galaasoo Dafoo, Abdurramaan Dafoo, Kaliil Furoo, Huseen Tibbaa Abbishuu fi Jamaal Dhugaa dabalatee namoota hedduu kan ammaaf maqaan isaanii adda hin ba'in magaalaa Ogolchoo fi gandoota baadiyyaa aanaa Zuwaayee Dugdaa keessaa walitti qabanii hidhuun barameera. Godinuma kana aanaa Xiyoo magaalaa fi baadiyyaa ishee dabalatee hidhaan namoota nagaa irratti hammeessanii jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Namoota aanaa Xiyoo magaalaa Katargannat, ganda Qotee Bulaa fi Murticha Qobboo irraa mana hidhaa magaalaa Katargannatii fi kilaastera baadiyyaa irratti hidhamanii jiran Mahammad Hajii Abdul Qaadir, Aabboo Ibraahimii fi Abdullaahi Ibraahim magaalaa irraa Garbii Gabii fi namoota 10 biroo Murticha Qobboo irraa hidhanii dararaa akka jiran odeessni qaqqabe ni addeessa. Kana malees obbo Aabbuu Hajii Ahimadiin ilma keetu wobootti makame jechuun rakkisaa kan jiran yoo ta'u, ganda Qotee Bulaa fi Murticha Qobboo keessatti sakatta'iinsa geggeessina jechuun waraana mana barumsaa keessa qubsiisuun waltajjii nyaataa fi doorsisaan hawaasa nagaa goolaa jiraachuun ibsameera. Oduudhuma wal fakkaatuun kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Harxummaa Furseetti waraanni mootummaa bilxiginnaa namoota nagaa mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen himan. Gaafa hagayya 27 bara 2023 kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Harxummaa Fursee ganda Duwwaa Ja'a bakka Wadaddar jedhamu keessaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun uummata nagaa qabuun hidhuun isaanii barameera. Namoota badii tokko malee hidhaman keessaa muraasni Mahammad Yaasin Ibraahim, Muttahaa Umar Ahimad daa'ima ishee 2 wajjin, Mardiyaa Muhammad Ali, Huseen Abbaa Hasan, Muhammad Umar, Huseen Ahimad, Ahimad Ibraahimee, Aliyyi Ibraahimee obbolaa 2 yoo ta'an, kana malees Hasan Usmaanoo, Shawaa Hasan, Muhammad Huseen, Huseen Muhammad akkasumas caasaan bilxiginnaa osoo hin hafne namoota hedduu hidhanii dararaa jiraachuun barameera. Naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Taaboritti walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi humnoota faannoo gidduutti uumameen lubbuun namaa darbuun dhaga'ame. Lolli kun sanbata irraa eegaluun haga guyyaa kaleessaa waaree booddeetti kan geggeeffame yoo ta'u, walitti bu'iinsa kanaanis lubbuun namaa darbuu, qabeenyi manca'uu fi miidhaan adda addaa qaqqabuun ibsameera. Jiraattonni magaalattii namoonni 10 ol ajjeefamuu yoo himan, hakiimonni Dabra Taabor Ispeeshaalaayizii Hospitaala keessa hojjetan gama isaaniin magaalicha keessa haalli tasgabbaa'ee waan hin jirreef sababa walitti bu'iinsichaan lakkoofsa namoota miidhaan irra ga'ee ibsuu akka hin dandeenye himuun namoonni nagaa ajjeefamuu garuu mirkaneessaniiru. Lola kanaan hospitaalli Ispeeshaalaayizii Dabra Taabor kun foddaan isaa caccabuu fi miidhaan kan biraan irra gahuunis himameera. Namoota wal'aansaaf dhufan dabalatee namoonni naannoo hospitaalichaa turan miidhamuun kan himame yoo ta'u, yoo xiqqaate namoonni 27 madaa'uunis gabaafameera. Namoonni miidhaan irra ga'es sababa waraanaan wal'aansa osoo hin argatiin akka turan ibsameera. Walitti bu'iinsi hidhattoota faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti qabbanaa'ee ture deebi'ee ka'uun kan himame yoo ta'u, Dabra Taaboriin alattis Dabre Maarqoosii fi Finoota Salaamitti guyyoota darban keessa walitti bu'iinsi mudachuutu himame. Mariin biyyoonni sadan dhimma hidha haaromsaa irratti Kaayirootti geggeessaa turan bu'aa malee xumuramuu Misiriin beeksifte. Marii bakka bu'oonni Itoophiyaa, Suudaanii fi Masirii dhimma hidha haaromsaa irratti guyyoota lamaan darbaniif Kaayirootti geggeessaa turan bu'aa malee xumuramuu ministeerri jallisii fi bishaanii Masirii beeksise. Ministeerichi ibsa baaseen mariin taasifame bu'aa malee kan xumurame sababa ejjennoo hin jijjiiramne Itoophiyaan qabattee turteeni jedhe. Masriin haala adeemsa guutinsa bishaanii fi bulchiinsa hidhichaa irratti waliigaltee seeraa dirqisiisaa akka mallatteeffamu akka barbaaddu kan beeksise ministeerichi qaamoleen hunduu marii itti aanu Finfinneetti taasifamuuf
mul'ata walii galchiisuu qabatanii akka dhiyaatan hubachiiseera. Garee Itoophiyaa bakka bu'uun maricha irratti dhiyaatee ture kan dursan Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalaa xumuramuu marii kanaa ilaalchisee barreeffama fuula Tiwiitaraa isaan irratti maxxansaniin mariin itti aanu baatii fulbaanaa keessa akka itti fufu ibsuun haala itti fayyadama bishaanii haqa qabeessa ta'een ni geggeeffamaa jedhan. Marii biyyoonni sadan Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan dhimma hidha haaromsaa irratti taasisaa turan erga addaan citee waggaa 2 fi ji'a 5 booda hagayya 27 bara 2023 Kaayirootti eegalan wixinee waliigaltee fi dhimmoota wal qabatan irratti mari'achuun waliigaltee irra gahu jedhamee eegamaa ture. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Hamar Naayiroobii fi Finfinneetti akka imalan ibsame. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa kan Yuunaayitid Isteet Maayik Hamar hagayya 28 irraa eegalee haga fulbaana 8 bara 2023tti gara Naayiroobii fi Finfinneetti imaluudhaan aangawoota Itoophiyaa fi Keeniyaa kan Gamtaa Afrikaa fi kan IGAD waliin dhimmoota misoomaa fi dhimmoota idil addunyaa biroo irratti kan mari'atan ta'uu ibsi dubbii himaa ministeera dantaa alaa Yuunaayitid Isteet irraa bahee beeksisee jira. Maayik Hamar rakkoo hamaa yeroo ammaa Sudaan keessatti mul'atu akkasumas haala itti hokkara dhaabsisuu, bulchiisa diimokiraatawaa gadhaabuu fi murtii haqaa fi itti gaafatamummaa hojiirra oolchuu deeggaruun danda'amu irratti kan mari'atan ta'us ibsi kun hubachiisee jira. Itoophiyaa keessatti ammoo haala itti waliigaltee lola dhaabinsa mallatteessame hojiirra oolchuu itti fufuu irrattii fi uummata siiviliif eegumsi taasifamu irratti akkasumas haala itti walitti bu'iinsaawwan naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessaa mariin furmaata argate irratti kan dubbatan ta'uu ibsi dubbii himaa ministeera dantaa alaa Yuunaayitid Isteet irraa bahee kana keessatti himamee jira. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.